madaalli raawwii karooraa taasifameenis muuxannoo gaarii akka walirraa horatanidha manneen maree kunniin kan himan. Manni marii gabaasa isaa sirriitti qindeessuudhaan gabaasa qulqulluu ta'e qabatee waan hojjete tokko lama jedhee lakkaa'uu keessatti gahee isaa bahachuu qaba. Maaliif gabaasa tokko gandarraa aanaarraa wanti dhiyaate waa yaallessanii ilaaluun harcaasuun wanti mul'atu jira jechuudha. Bifa kanaan yoo gabaasni sirriitti qindaa'ee gabaasa waan hojjetan sirriitti lakkaa'anii dhiyeessuu hin dandeenye tarii qaama raawwachiisaa jennu san nuti jara ol taaneet kan nuti argamuu qabnu jechuudha. Hojiidhaanis raawwii kadha keenyaanis waan hundaanuu jara ol taaneetu argamuu qabnu waa harcaasuu hin qabnu jechuudha. Bifuma sanaan immoo iddoo hojii jajjaboo kan hojjetan ajaa'iba waan ajaa'ibaa kan ta'e kan hojjetan muuxannoo gaggaarii kan qindeessan nuufillee muuxannoo kan ta'uu danda'u magaalarraayis garjallaayis gandarraayis waan gaarii wanti mul'atu waan jiruuf antarii namoonni waan gaggaarii hojjetan kana caalaa raangochuu jechuun fuuldureetti tarkaanfachiisuu qabani. Namoonni immoo akka magaalaattis akka gandaattis akka aanaattis boodatti harkifataa jiranuu tarii muuxannoo hadha gabaasa dhiyaate san bu'uura godhachuudhaan gara fuulduraatti sirriitti aanicha magaalicha uummata jalaa sirriitti jijjiiruudhaaf qophii jara qopheessaa isa jedhu qaba gabaasa dhiyaate irratti jechuudha. Gabaasni manneen maree hedduun isaanii dhiyaatanii karaa biraatiin superviiziniin akka caffeetitti gaggeeffame dhiyaatee jira. Kanarraa wanni nu laallumaa inni nu amma eessa jirra akka keenyatti maal raawwanne maaltu nu hafe muuxannoon immoo kana keessa arganne borummoo maaltu hojjechuutu nurra jiraata kan jedhu san sirriitti kan keessatti of laalle fi inumaayyuu hojii kanaan dura hojjenne caala xiiqii fi kaka'umsa dabalataa kan nu uume ta'uusaa laaluun hin danda'ama jechaadha. Nus kanuma fudhanne magaala keenyatti gaafa gaddeebin akka mana marii gandaatitti inumaayyuu gamaggama kanarraa immoo inni lammaffaa wanni adda isa taasisu maali manneen maree gandaa gabaasa isaanii asitti dhiyeessaa turan. Kuni xiiqii nu keessatti uume jira. Gandi keenyas asitti dhufee akkaataa ittiin gabaasa dhiyeessuu danda'u carraa kana argachuudhaaf cimnee kan hojjennu ta'uu isaati. Dabalataan immoo gadi buuneet illee miira dorgommii gandoota keessatti uumuudhaaf jalqabne san kana caalaa akka uumuu dandeenyu galtee guddaan nu ta'ee jira gamaggamni yeroo ammaa kun.